Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Miidiyaa Teek, nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Ani nagaa kooti. Yeroo darbe viidiyoo waa'ee Poppoo Laayivii kutaa tokkoffaa fi lammaffaa isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo egaa kutaa jalqabaa keessatti maalummaa appilikeeshinii Poppoo Laayiv jennu kanaa fi akkamittiin Poppoo Laayiviin akkamittiin akka dhufe maal akka hojjetu waliin ilaalaa turre jechuudha. Har'a immoo kan isin wajjin turu ani Indaalee Addaamudha. Har'a waa'ee kooyinii fi waa'ee pooyintii maalummaa isaanii adda baaseen akka danda'ame tokko isiniif caqasa jechuudha. Kooyinii fi pooyintii isheen jettu kun maal isheeni kan jettu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf kooyiniin maal fayyadaa? Faayidaan kooyinii maali jedhee namni hin beekne tokko isin gaafachuu danda'a. Kooyiniin saantima ishee jennudha. Pooyintii isheen jennu immoo qabxii jechuudha. Kooyinii fi pooyintiin immoo garaagarummaa maalii qabu isa jedhamu in ilaalla jechuudha. Har'a viidiyoo keenya kana keessatti waa'ee kooyinii fi waa'ee pooyintii barannaa jechuudha. Gaggabaabsinee wajjin ilaaluudhaa fi kooyiniin akkamittiin arganna ishee jedhamtu itti dhufnaa jechuudha. Fakkeenyaaf kooyinii argachuudhaaf karaa adda addaa arganna. Fakkeenyaaf paartii irratti kooyinii yeroo itti walitti qabannu jira jechuudha. Paartii seennee kooyinii walitti qabachuu hin dandeenya. Paartii jechuun egaa maali yoo jettanii qophii bashannanaa jechuudha. Gara hiikaa isaatti yoo dhufne qophii bashannanaatiin paartii jenna jechuudha. Namoonni gara paartii yeroo deeman bashannanaafidha kan isaan deemanii. Egaa paartiin kuni maal hojjeta yoo jenne paartiin silas teenyee bashannanna waan ta'eef teessumatu jira. Teessumni kun immoo egaa calluma hin teenyu jechaadha. Tokkoffaa kooyinii walitti qabachuudhaaf teenya wanta ta'eef yemmuu teessuma qabannee teenyu teessuma yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf warra itti mare kanaan teessuma jenna. Teessumatu jiru. Warri ani itti mare kun warra duwwaa jiranidha jechuudha. Amma isaatii kana seenuu nan danda'a jechuudha. Seenuu nan danda'a jechuudha. Warroonni ani irra seenuu hin dandeenye immoo warri itti maru kuni warra namni irra seenee jirudha jechuudha. Irra ta'anii yookaan gaaffii gaafachuu danda'u yookaan kooyinii isaanii walitti qabachuu danda'u yookaan saantima ishee jennu kana walitti qabatu jechaadha. Warri itti mare kun isaanidha. Yeroo kana hojjechaa jiru jechuudha. Amma egaa kooyinii attamitti arganna ishee jettuu fi kunoo bakka kana yoon itti mare isheen itti maru kuni boksiin kuni yookaan wanti akka saanduqaa diimtuu argitan kun akkaan itti mare sekeendii yookaan daqiiqaa 5 irraa jalqabdee asii gadi lakkoofti jechuudha. Amma 0 seentutti amma 0 taatutti asii gadi lakkoofti. Sana booda kooyinii akkaataa neetworkii keenyaatti kooyinii nuu kennaa jechuudha. Mee amma egaa teessuma nan qabadha. Yeroo teessuma qabannee teenyu jechaadha. Amma naaf galchee jira kunoo. Teessumarra na galchee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo gara gadii kana isheen itti mare kana kan koodha jechuudha. Indaalee jedhee gara harka bitaatiin gara xumuraarra jira jechuudha. Lakkoofsa 12 jira. Amma egaa lakkaa'uu naa jalqabeera jechuudha. Hojii seenuu koo siisteemiin kuni baayoomeetirikiitti fayyadamee attendaansii AI'dhaan galmeessuu jalqabeera jechuudha. Seenuu dhiisuu koo yeroo waan barii kana yeroon teessuma kana qabadhee taa'u beekama jechuudha. Kunoo isheen itti sororaa godhe kana profaayilii godha jechuudha yookaan akkaawuntii kooti. Yeroo saanduqittiin isheen gararraa isheen diimtu kun 0 taatu kooyinii akkaataa neetworkii keenyaatti arganna. Yoo neetworkiin keenya jabaa ta'e kooyinii 40 arganna. Yoo neetworkiin keenya dadhabaa ta'e immoo kooyinii 5 nuu kenna jechuudha. Yeroo teessuma kanarra teenyus kooyinii argachuu hin dandeenya jechuudha. Sababi isaa yeroo daqiiqaa 30 teenyu kooyinii 200 nuu kenna. Yeroo sa'aatii tokko teenyu immoo kooyinii 300 arganna. Yoo daqiiqaa 30 guunnu riwaardii kooyinii 200 fudhanna. Yeroo sa'aatii tokko guunnu immoo kooyinii
badhaasa kooyinii 300 fudhanna jechuudha. Innis akkaataa qaba. Kooyinii daqiiqaa 30 teenye kooyinii 200 argachuu fi ulaagaan isaa baay'ee miti. Daqiiqaa sa'aatii tokko teenye kooyinii 300 argachuun garuu ulaagaa tokko qaba jechuudha. Innis maal inni yoo jettani giiftii kennina jechuudha. Giiftii kennina yookaan kennaa isa jedhamu kennina jechuudha. Kennaa dhugaa isa jedhamu kennina. Kennaan suni kooyiniitu kennamaa jechuudha. As keessatti egaa faayidaan kooyinii asitti jalqabaa jechuudha. Faayidaan kooyinii asumarraa jalqabaa. Giiftii kennineetu giiftii amma dandeenyu kennina jechuudha. Ammas giiftii sana yeroo kenninu ammas neetworkii keenya irratti hundaa'ee qabxii maal isheen kooyinii yookaan saantiba jennu sana neetworkii keenya irratti hundaa'ee nuu kennaa jechuudha. Yoo immoo neetworkiin keenya baay'ee dadhabaa ta'e immoo carraa nuu kennuu dhiisuullee qabaa jechuudha. Yoo kooyinii 500 laanne kooyinii 1000, kooyinii 2000, 3000 haga 10,000 argachuullee dandeenya jechuudha. Faayidaan kooyinii tokko kana. Giiftii yeroo kenninu deebisee ammas siistemni maal nuuf godha? Deebisee giiftii nuu kennaa jechuudha. Siistemii appilikeeshinii kana kanaaf baay'ee filatamaa ta'e. Karaan kan biraan amma egaa itti deebinu ishee kana saanduqi nuti amma jennu zeeroo taateetti jechuudha kun. Amma egaa kooyinii sana seenneetu fudhanna jechuudha. Kooyinii sana seennee fudhachuudhaaf al tokko maal goonaa? Bakka kana hin tuqnaa jechuudha. Quba keenyaan gadi qabna. Erga gadi qabnee meeyoon gadi qabe isinis tuquu dandeessu. Amma egaa akkuma argaa jirtan kunoo isinitti agarsiiseera. Yoo neetworkiin keessan jabaadha ta'e kooyinii 40 isinii kenna dheeraa kunoo naaf kennee jira jechuudha. Kooyinii 40 daqiiqaa 5 gidduutti naa kennee jira. Sana booda IC kan jettu suuta jedheen quba kootiin ammas gadi qaba jechuudha. IC kan jettu ishee kana gadi qabaa jechuudha ammas. Sana booda qabxii koo naa kenneera jechuudha. Qabxii koo naa kenneera jechuudha yookaan maa isheenii saantima koo naaf kennee jira jechuudha. Yoon IC ishee jettu hin tuqu ta'e carraa naa kennuu dhiisuullee qaba. Garuu hin kennas immoo hin dhoowwatu jechaadha. Yoo tuqxanis yoo dhiistanis rakkoon qabu. Garuu tuquun gaariidha. Kooyinii asirraallee argachuu dandeenya jechuudha. Kan biraan faayidaan kooyinii yeroo baay'ee ittiin geemiifaa ittiin taphanna. Geemiifaa ittiin taphanna jechuudha. Kooyiniidhaan geemii taphachuullee hin dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee ani geemii taphachuudhaaf namoota hin jajjabeessu. Sababiin isaa ofii kooti geemii taphachuu hin barbaadu. Maaliif geemiin walumaa gala qumaaraa wajjin wal qabata waan ta'eef ani geemii akka taphataniif isin hin jajjabeessu. Sababiin isaa qumaarri barbaachisaa miti qumaara taphachuuni. Kooyinii karaalee kana walitti qabanna jechuudha. Karaa kan biraa paartii irratti walitti qabanna isiniin jedheera. Paartii immoo eessaa arganna yoo jettanii amma bakki kuni bakkan tuqe kana gara gadii bakkan diimessee itti mare kana karaa harka gadii harka mirgaa kana yeroo ilaaltan mii kan jettutu jirti. Isheen akkaawuntii keenyadha jechuudha. Akkaawuntii keenya achi jalaa arganna. Achirraa lammaffaarra kan jirtu yoon tuqee kunoo gaafan itti maru isheen immoo bakka meeseejii adda addaa meeseejii siisteemii nu ergus ta'e yaadannoo nootifikeeshinii adda addaa meeseejii namoota achi jalaan arganna jechuudha. Bakki kun immoo isheen itti mare kun immoo namoonni adda addaa yeroo suuraa maxxansan wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Viidiyoo adda addaa yeroo maxxansan achi jalaallee daawwachuu dandeenya jechuudha. Ishee gidduu irra jirtu kana jechuudha. Kan biraan wanti isin beekuu qabdan paartii eessaa arganna yoo jenne isheen itti mare kana yeroo tuqnu meenan tuqa argitanii following and paartii kan jettu jirti. Following fi paartiitu jira. Followingiin namoota nuyi hordofnutu achi keessaa arganna. Paartiin immoo namoota qophii bashannanaa hojjechaa jiranidha jechuudha. Sa'aatii nuyi seennu sanatti namoota qophii bashannanaa hojjechaa jiran arganna jechuudha. Following jechuun immoo namoota hordofnu ta'anii paartii irra jiraachuu isaanii dirqama kan hin taane namoota nuyi hordofnu tekstii adda addaa erguu fi namoota nuyi dandeenyudha jechaadha. Egaa paartii irra galuudhaa fi paartii ishee jennu nuyi kooyinii yeroo walitti qabannu kooyinii yommuu walitti qabannu paartii ishee jettu sana seenna waan ta'eef isheen itti maru kana
Al tokko xunnaa jechuudha paartii seenuudhaaf. Sana booda paartiin tuqaa. Paartii kana keessaa egaa namoota teessuma qaban fakkeenyaaf nan seena jechuudha. Tokkuma irratti okee godheen yookaan kiliikii gaafa godhu na seensisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa teessoon tokko qollofamee jira yookaan cufamee jira. Warra kaan irra immoo namootatu jira. Kanaaf asirraa bakka hin qabu waan ta'eef nan darba jechuudha. Kan biraatti hin darbaa jechuudha. Kan biraatti darbeen namoota teessuma baay'ee qabanittan darba jechuudha. Sana booda teessuma akkuma argaa jirtan namoonni illee muraasatu irra jiru. Paartii akka kanatti dhannee bakka barbaadnu teenyaa jechuudha. Sana booda maal arganna? Kooyinii amma isiniin jedhu argachuudhaaf jechuudha. Kooyinii argachuudhaaf jechuudha. Teessuma qabachuun dirqama isiniin jedheera. Sana booda laayivii illee gallee laayivii irratti immoo ammas kooyinii argachuu hin dandeenya jechuudha. Laakii booksii kan jedhamtu jirti jechuudha. Laakii booksiin jirti jechuudha. Saanduqni nuti carraa keenyaan argannu kan siistemichi qopheesse jijjiira jechuudha. Achirraanis kooyinii walitti qabachuu dandeenya jechuudha. Yookaan saantiba jennu kana walitti qabachuudhaaf hin dandeenya jechuudha. Laakii booksii kan jettu jirti. Ammallee egaa ankoorra hin jirtu. Namoonni isin agarsiisa yaalee ture. Laakii booksii sana beekuunis isinirraa eegamte waan ta'eef kan beektan beektu warri haaraa taatan garuu dirqama beekuu qabdu waan ta'eef isheenis daqiiqaa gadi lakkoofti. Daqiiqaan sun gara zeerootti yommuu dhufu ooppenii gooneetu akkaataa neetwoorkii keenyaatti carraa laakii booksii kana achirraas kooyinii arganna jechuudha. Waa meeqan isinii kaase faayirwoorkii isheen nurraa hin arganna. Laakii booksii irraa kooyinii hin arganna. Kan biraan yommuu geemii taphannu kooyinii hin arganna. Nyaachisuun illee jira waan ta'eef geemiin hin deeggaramu. Kan biraan yommuu daqiiqaa 30 irra teenyu ammas kooyinii hin arganna. Yommuu sa'aatii tokko irra teenyus kooyinii arganna jechuudha. Kallattii adda addaatiin kooyinii kan argannu yommuu ta'u, pooyintiin garuu akkaataa itti pooyintiin argamu tokkoffaa yeroo kooyiniin keenya 100 gahee kooyiniin 100 gara pooyintiitti jijjiirama jechuudha. Gara pooyintiitti jijjiiruudhaaf siistemni koomishinii kutateetu gara pooyintiitti nuuf jijjiiraa jechuudha. Pooyintiin sun immoo gara qarshii keenyaatti jijjiirama jechuudha. Gara biraa pooyintii jechuun qarshiidhuma isa jennu jechuudha. Qabxii jechuun walumaa gala gara qarshiitti kan jijjiiramudha jechuudha. Kooyiniin immoo gara pooyintiitti kan jijjiiramudha jechuudha. Pooyintiin illee gara qabxiitti yerootti jijjiiramu illee qaba. Baay'inaan egaa pooyintii gara qabxiitti jijjiiruurra qabxii gara pooyintiitti jijjiiruutu salphata jechuudha. Isatuyyuu faayidaa qaba waan ta'eef gara qarshiitti jijjiirachuu barbaanna waan ta'eef isadha jechuudha. Kan biraan kooyiniin VIP dhaan illee hin argama jechuudha. VIP bitannee VIP irraas kooyinii hin arganna jechuudha. Kanadha. Pooyintiin egaa yommuu namoota wajjin illee kennaa walii kenninu pooyintii hin arganna jechuudha. Yoo kooyinii 1,000 namaaf kennine abbichis yoo kooyinii 1,000 nuu kenne pooyintiitti gaafa jijjiiramu pooyintii 700 arganna jechuudha. Kooyinii 1,000 yoo waliif ergine pooyintii 700 arganna jechuudha. Hiriyoota waliif erginu sanaa wajjin akkeettiin illee pooyintii argachuun hin danda'ama jechuudha. Waa'een qabxii fi waa'een saantimaa yookaan waa'een kooyinii fi waa'een pooyintii akka kanadha jechuudha. Kan viidiyoon itti aanu waa'ee poppulaayivii aga tokko wantoota isin beekuu qabdan itti yaadee isiniifan deebi'a. Kana yoon jedhe ga'aadha. Isa dura kooyiniin pooyintiin kan inni nuti ittiin argannu yommuu nama afeerullee fakkeenyaaf shamarran tokko yoo afeerre aga $14 argachuu dandeenya. Kana jechuun egaa akkaataa hojii abbaa sanaatti pooyintiin nuu kennama jechuudha. Badhaasi pooyintii yeroo nuyi nama afeerullee nuu kennama jechuudha. Sanaan illee pooyintiin arganna. Har'aaf kana yoon jedhe ga'aadha. Gaaffii biraa waa'ee kooyinii fi waa'ee pooyintii irratti qabdan deebisinii taa'ee yaada. Warroonni gaaffii biraa qabdanis itti yaadee isiniin dandeebisa waan ta'eef gaaffii gaafachuun dagatina. Kan isinii wajjin ture Indaalee Addaamuudha. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama.
Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Yaada haqiiqa qabaattan koomentii jalaan akka waan daawwattaniif galatoomaa. Ciao.